jaarmiyaani Oromoo hundumtu walitti qabamnee qalbii gaarii fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarratti waliin mari'achaa turre jirra. Wanti hundi dhumeera jechuu baannellee sadarkaa amma itti mari'anne kanarraa kaanee olaallu wanti gaariin hin dhufa jenneeti kan nuti yaadnu. Egaa wanta kana yaannee yeroo qopheessinu amma ajandaani saba keenyaa wanti biyya kana keessattis deemaa jiruuf ta'aa jiru dhimma paartii tokkootii oli, dhimma paartii lamaatii oli. Hoggansi Oromoon guddanne hin quucare. Sabatu nu bira darbe. Maaliif kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabe har'a 20 ta'uunsaan guddate ton ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu. Hin diiga, hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa har'a gaafata. Har'a nuti bosonatti gallee waraanuun baqannee biyya ormaa jiraachuun aangoo sakaaniif dhiisanii akkas godhuun yoo saba kana dabarsanii diiramaadhaaf kennuu yoo ta'e malee Oromoodhaaf qabsaa'uu nama taasisu ama booda. Erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaarraa bahee dhufee giddugala biyyaa arga galee giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha. Waliin teenyee nuti toles nuti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eetii waliin ta'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qabsoon Oromoo guddateera. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee itti xaaree itti buutute asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e yoo firiin godhatu ta'e ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa olii hin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf yoo ta'e nuti teenyee waliin haasa'uun fixachuun dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onnee natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasoo kakaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf falahaa finnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaariif miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan amannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haa finnu jennee garaagarummaa baay'ee dhabne. Haa finnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda ati Oromoof maal yaadda Oromoon maal akka ta'u hawwita jedhamne hundi keenya qophaa qophaatti gaafatame gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko. So maaliree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide ideoloojiidha kan jenne hin dhabame. Lakki Oromoodhaaf karaa kanatu faayidaa fida karaan ati irra deemtu sirrii miti akkan jenne isas badaaban agarre. Erga kana ta'e maali garaagarummaan keenya? Kanaaf waan amma laallu tokko tokko waan tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu. Inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa taanii jiranis.
Oromoon alaabaa kanan barbaade hojjete inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kanan barbaade hojjete inni kaan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoonuu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Garaagarummaa fiduun irra hin jiraatu. Dhimma guddaa, dhimma istiraatejik ta'e, dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Waan xixinnaa kana kanarratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis faliin dhufu. Sagal walii kakatamee meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu. Inni har'a ta'amu bor ta'an hin beeku. Deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa poolitikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hojjenne hin jiru. Yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a. Oromoon dhuguma biyya kana keessatti sarvaayiv godhe. Oromoon biyya kana keessatti firasaaf diinasaa adda baasee baree waan isaa malu argatee jiraachuudhaaf tokko ta'ee deemutu irra jiraata. Tokko ta'e waan hunda irratti tokko ta'uun hin danda'amu. Wanti xixinnaan garaagarummaan jiraachuun mala. Waan dantaa Oromoo isa guddaa irratti garuu tokko ta'anii waliin hojjechuun hin danda'amu. Kana kaawwannee jirra. Hojii mana haa godhan. Gara tokkotti haa dhufu. Namni gara tokkotti dhufu jedhullee hoo jiraate haa laalu tasgabbiidhaan of haa qoratu jennee jirra. Inni lammaffaa nu fuuldura filannoo jira. Yoo nu hunduu Oromoodhaaf hojjenne ta'e nu gidduutti maaliif wal dorgomna nuti? Nuti wal dorgomuun keenya Richaaroo gabaa gulliitiitii bitame. Abaluu kan jedhamu sagalee 10 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Abaluu kan jedhamu paartiin tokko sagalee 5 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Sagalee 10s 20s qabatee paarlaamaa deemuun waggaa 5f mormaa ta'e iyyuu danda'a malee mootummaa ta'uu hin danda'u. Mootummaa ta'uu hin danda'u. Sagalichi garuu sagalee Oromooti. Kan nuti mootummaa ta'uu danda'u sagalee Oromoo irraa argame tokko goone kan Oromoo tokkoomsuu danda'u, kan Oromoof gaachana ta'uu danda'u, protect godhuu danda'u, gochuu danda'utu nurra jiraata. Wanti yaadaa walii galu wal gidduutti yoo gara tokkotti deemsa keessa walitti finna. Gara tokkotti dhufuun har'a dhalachuu hin danda'u. Bishaachuu qaba. Qalbiin taa'ee mari'achuu qaba namni. Seenaa duuba deebi'ee qorachuu qaba. Waan egereellee istiraatejii waloo qabaachuu qaba. Sanaan dhufuu qaba jennee amanna. Ammallee kanatu ta'utu irra jiraata. Malee chirichaaroodhaan paartii 20f 30 qabannee Oromoo protect godhuu hin dandeenye. Haa ta'uti garuu wanti ji'a muraasa booda nuti godhuu dandeenyu qalbii kanaan miira kanaan amma jalqabne kanaan yoo waliin hojjenne Oromoo center of violence dhiisaa amma dhimma filannoo kana keessa maaliif namni nu jalaa miidhama? Maaliif rakkan? Wanti kanaa oliis dhalachuu hin danda'a. Deemee immoo aangoo biyya kanaa jechuun sagaleedha. Sagaleen murtaa'a. Kanaaf waan paartii tokko paartii lamaa ton ta'in sagaleen Oromoo akkaniin harcaane akkaniin bittinnoofne maal gooneeti tokko taane maqaa adda addaa yoo qabaanne tokko taane akkamitti Oromoo protect goona kan jedhu ammallee irratti waliin haa hojjennu. Nu gidduutti wal falmiinii fi wannoon akkasii jiraachuun irra hin jiraatu. Keessumaa waan Oromoo miidhu nurra hin jiraatu kan jedhu qalbii gaariidhaan irratti walii gallee jirra. Namoonni keenya yeroo dheeraadhaaf wal dhabaa turan hooggantoonni maqaa gurguddaa qaban qabsaa'onni Oromoo turanillee amma miira gaarii fi sammuu gaariidhaan laphee gaariidhaan walitti dhufanii waliin mari'achuu jalqabnee jirra. Kun waan gaariidha. Kana cimsuu qabna. Itti fufiinsaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Egaa paartilee hamma kana ga'u saba guddaa hamma kana ga'u hooggannu mitiiti maatii keessattuu seerri jiraachuu qaba. Akkatti waliin jiraatu. Maatii keessayyuu ilma hamaa jira, ilma dabaa jira, ilma gaarii jira. Seerri jiraachuu qaba. Seerri nu bitu. Seera haa kaawwan. Rule of the game akkamitti hojjennu kan jedhu. Sana bira darbee garuu daanyaan keenya immoo eenyu haa ta'u? Oromoo haa aangeessinuudha. Ammallee daanyaa kan ta'uu qaba. Yoo miira akkasiitiin gara tokkotti dhufnee Oromoodhaaf hojjechuu qabnetu jennu akka sangaa didaa kana keessaa tokko bahee fala biraa fi daandii biraa barbaade yoo ta'e Oromoon adabuu qaba. Gurra kennuuf hin qabu. Eenyu keenyaaf illee yoo ta'e gurra kennuuf hin qabu. Bittinnaa'uun kaleessayyuu nu rakkisee jira. Nu dararee jira. Har'ayyuu du'aatii nurraan dhaabne gara tokkotti deebi'iiti. Kana qabadhu kottu nutti hin deemiin jechuu danda'uu qaba hunda keenya Oromoon. Kanaaf daanyaa cimaa ta'utu irra jiraata. Qeerroon Oromoo, hayyuun Oromoo, beekaan Oromoo, sabni Oromoo guutuun yoo inni nu qabuu baate sangaa didaan nu keessa jiraachuu danda'a. Maaliif? Kaleessayyuu sagal walii kakannee etu lagan gahiin cehuu mitiiti. Kakuu wal jalaa diigneerra, wal jalaa diigaa dhufneerra. Inni ammaa garuu akkas ta'a jedhee yaadu'an.
Iyyaadhu seera kaawwachuu qabna sana keessa namni bahee deemu hoo jiraate ofiin deema malee faayidaa Oromoo qabatee deemuun irra hin jiraatu waan ta'eef akkasittis walii haa gallu jennee jirra waliis gallee jirra dhugumaa wanti kun dhalachuu qaba. Maal jennee walii galle yoo Oromoon irrallee ciniinsuu keessa jira ciniinsuun kun yookiin hin dhalata yookiin hin gatataa jenna akka inni gatatus akka inni dhalatus godhuu kan danda'u nuyi nama as jirru waliin jenna. Akka inni gatatuuf manaan baane hin qabsoofne nuti akka inni dhalatuuf akka inni dhalatu godhuu qaba. Sabni keenya nu gargaaruu qaba. Hayyuun Oromoo beekaan Oromoo nu gargaaruu qaba. Eenyuyyuu kana keessatti akka inni badu hin barbaannu. Hunduu Oromoof dhama'ee jira. Hunduu Oromoof gatii kaffalee jira. Namni kana keessaati gatiin qabu jedhamee cinaatti gatamu hin jiru jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kamiyyuu. Garuu walii galaa wal hubachaa wanti tokkollee wanti xixinnaa nutti hin tolle illee jiraate dantaa Oromoo isa boruu isa egeree ilaalaa wal danda'anii. Polotikaa jechuun wal danda'udha malee hunduu laphee keenyaaf garaa keenya keessatti madaa baannee deemna garuu Oromoof jecha mun bulfanna hin dandeenye danda'uuf baachuu danda'uudha waan ta'eef kana waan ta'eef kun akka inni dhalatu nu hojjennan qabsoofne kaleessas qabsoofne asiin geenye kun akka inni dhufu yoo ajandaan siyaasaa Oromoo qe'ee Oromoo keessatti hin dhumin hin fixatin nuti teenyee itoo nama sadaffaan dabalatiin eenyu nuuf fixuu hin danda'u rakkanna rakkootti gashine saba kanallee waan ta'eef kana hojjechuun nurra jiraata. Sanaaf immoo hundi keenya karaa amma jalqabne kanaan ilaaf ilaameedhaan wal dhagahaallee wal kabajaallee mari'annee fixanna jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Kanaa ala wanti deemamee hojjetamu Oromoodhaaf faayidaa fiduu hin danda'u. Waan samoona tokko fiduu danda'a. Garuu fara waaraa fala fulda'aa fiduu hin danda'u waan ta'eef kun akka amma jalqabneen hin dhugooma jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraata. Uummanni keenyas nu gargaaruu qaba. Hayyuuf beekaan keenyas nu gargaaruu qaba. Qorannaa adda addaa qoratee nuu dhiheesse irratti waliin mari'annee nuumti qofti dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef jaarmiyaan siyaasaa qofti waa walitti qabamneef dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef akkas godhuu qabna. Ijoollee keenya nus mufachiisnees ta'e wal mufachiisnees bosona jiranillee hoo ta'e jaarsoliin keenya beektonni abbootiin amantaa keenya keessa galanii dubbii keenya nama sadaffaatu hin dabalatiin nuti teenya fixachuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef qaamni hawaasaa keenya kanallee nurra waliin ta'e nu gargaaree hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf walumaa gala yoo ilaalle wanti gidduu kana taasisaa turre abdii guddaa namaa kenna. Hunduma keenyaafuu abdii nuu kenna. Yoo uummanni keenya nu waliin ta'e immoo gara tokkotti dhufne Oromoodhaaf waa tokko qabannee baana jenneeti kan abdannu.